Chaayinaan kanaan dura shaqaxootaa fi koonistirakshinii garaagaraa irratti hirmaachuun biyya keenyatti bu'aa hedduu buusaa turte yeroo ammaa kana afaan ishii qabattee dhufteetiin jirti. Afaan Mandariin Itoophiyaa keessatti barsiifamuuf qophiin xumuramaa jiraachuus dubbatame. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa qophii keenya kan guyyaa har'aa isiniif dhiyeessinu keessaa oduu biyya alaa fi biyya keessaa kan qabannee isinitti dhiyaannu yoo ta'u, oduu biyya keessaatiin kan jalqaba irratti dhageettan kana kan isin biraan geenyuu fi kan biraatiin wal qabatee isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin wal waraansi qaraxa Ameerikaa fi Chaayinaa akkuma fufetti kan jiru yommuu ta'u, Chaayinaanis dhibbantaa 125 gahuun guyyaa har'aa dhaga'ameetiin jira. Muummeen ministeera Israa'el mormii biyya keessaa irratti ka'ee rakkoo hamaa keessa jiraachuunis dhaga'ameetiin jira. Hanga xumuraatti kan dhageeffattan ta'a. Barsiisota Oromiyaa keessatti afaan Chaayinaa barsiisan leenjisuudhaaf waliigalteen mallattaa'e. Yuunivarsiitiin Finfinnee fi Biiroon Barnoota Oromiyaa barsiisota naannoo Oromiyaa keessatti afaan Chaayinaa kan ta'e Mandariin barsiisan leenjisuudhaaf waliigaltee mallatteessaniiru. Haaluma kanaan waggaatti barsiisota 30 leenjisuudhaafis karoorfamuun dhagahame. Dhaabbileen lamaan waliigaltee wal hubannoo bara barnootaa dhufu irraa eegalee Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisota afaan Mandariin leenjisan kanneen dandeessisan roobii darbe magaalaa Finfinneetti walii mallatteessaniiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Finfinnee turtii miidiyaa Zeniwaa jedhamu waliin taasisanii waliigalteen kun dandeettii barsiisotaa manneen barnootaa bultii addaa fi sadarkaa lammaffaa naannoo Oromiyaa keessatti afaan Chaayinaa barsiisan gabbisuudhaaf kan irratti xiyyeeffate ta'us ibsa godhaniiru. Kana malees waliigaltichi waggaadhaan barsiisota 30 kan leenjisuuf kaayyeeffate ta'uu yoo himan, sagantaan kun mootummaan federaalaa barnoota afaan Mandariin dabalatee afaanota biyya alaa biyyattii keessatti babal'isuudhaaf hojii hojjechaa jiru waliin kan wal simsiisu ta'uu himaniitiin jiru. Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Tolaa Bariisoo gama isaaniitiin naannoo Oromiyaa keessatti fedhiin barnoota afaan Mandariin guddachaa dhufuu eeruudhaan waliigalteen kun naannicha keessatti hanqina barsiisota afaan Chaayinaa jiru furuudhaaf akka akeekes ifa godhaniitiin jiru. Investimentiin Chaayinaa Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti babal'achaa dhufuu eeruudhaan warreen afaan Mandarii baratanii eebbifaman dhaabbilee Chaayinaa keessatti hojjechuudhaaf carraa addaa argachaa akka jiranis kanaan kaasaniiru. Itoophiyaan hariiroo diinagdee cimaa Chaayinaa waliin qabduu fi dhaabbileen Chaayinaa keessumaa misooma daandii, baaburaa fi industirii irratti argaman guddachaa dhufuu isaatiin fedhiin barnoota afaan Chaayinaa yuunivarsiitiiwwanii fi koolleejjiiwwan Itoophiyaa keessatti akkaan dabalee kan inni argamudha. Artist Abdishuu ammaa dhukkubsatee gargaarsa akka barbaadu namoonni dhiheenyaan itti himan. Namoonni artistii buleessa kana beekan akka jedhanitti artistiin kun dhukkubsatee gargaarsa dhabuudhaan maatii isaa waliin Jibuutitti haala hamtuu keessa akka jiru dubbataniiru. Artistiin buleessi kun sirna darbe keessa cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa ture maqsuudhaaf gahee ol'aanaa bahuu kan himanii fi namoonni yaada kennan ogummaa isaatiin qabsoo Oromoof gumaachaa ture ol'aanaa ta'uu dubbataniiru. Artist Abdishuun kanaan duras sirboota garaagaraa qindeessee kan uummata biraan gahaa turee fi qabsoo Oromoo keessattis gahee ol'aanaa nama baateedha. Itoophiyaan bara dhufurraa eegalee boba'aa guutumatti baabura qofaan gara biyyaatti geessuuf jechuun oduun dhagahame. BBC'n oduu kana akka qindeessetti Itoophiyaan bara haaraa dhufu irraa eegalee boba'aa biyyattii alatti gara biyyaatti galchitu guutumaa guututti baabura qofaan geejjibsiisuudhaaf kaayyeeffachuu waldaan aksiyoonaa daandii baabura Itiyoo Jibuutii mirkaneesseera. Daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii hooggantuun damee qunnamtii uummataa aadde Munaa Ahmad akka himanitti bara dhufu irraa eegaluudhaan konkolaattonni boottee buufata Jibuutii irraa boba'aa fe'uun dhufan akka dhaabbatan guutumatti beeksisaniiru. Bara itti aanu irraa eegalee boba'aa gara biyyaatti seenuun guutumaa guututti baaburaan geejjibsiisuudhaaf haaldureen hanga ammaatti xumuramaa jiraachuu fi kan hafu Jibuutitti hojii sarara qunnamsiisuutiin isaan ala Awaashitti bakka kuusaa fi bu'uuraalee barbaachisan xumuramaa jira jechuun kaahaniiru. Tajaajilli boba'aa geejjibsiisuu baaburaan taasifamu kun buufata doonii Jibuutii irraa hanga kuusaa boba'aa Awaashitti kan taasifamu akkas ta'e jechuun haala isaa kanaan seeraan dabaluu gaafata jechuunis dabalaniitiin jiru. Baaburri Jibuutii irraa fe'uudhaan hanga kuusaa boba'aa Awaashitti kan geejjibsiisu yommuu ta'u, sana booda ammoo konkolaattota bootteetiin gara kutaalee biyyattii gara garaatti kan raabsamu jechuun bootteewwan isaan booda Jibuutii osoo hin taane buufata boba'aa akka Awaashitti geejjibsiisan himameera. Aadde Munaan itti dabaluudhaan waggaa tokko keessatti boba'aa toonii miiliyoona 4.2 baaburaan gara biyyaatti geejjibsiisuudhaaf hanga ammaatti haaldureen xumuramuu dubbataniiru. Daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii taankaroota baaburaa kan boba'aa fe'an
106 akka qabuu fi taankaroota dabalataa 276 ammoo bittaarra kan jiran waan ta'eef waliigala taankaroota 382 tajaajila kanaaf qopheessaa jiraachuu himaniiru. Tajaajilli boba'aa baaburaan geejjibsiisuu kun yeroo fe'iinsa konkolaataa bootteen taasifamurraa haalaan fooyya'aa akka ta'es yoo dubbatan saffisas ni qaba jechuun kaa'aniiru. Yeroo ammaa kana konkolaataan boottee Jibuutii irraa boba'aa fiduudhaaf guyyoota 6 hanga 8 kan itti fudhatu yoo ta'u, tajaajilli baaburaa kun ammoo yeroo jalqabutti yeroo fudhatu gara sa'aatii 18 qofatti gadi hir'isa jechuun kaa'aniiru. Saffisni baaburaa waldaa aksiyoona Itiyoo Jibuutii ammaan dura sa'aatiitti kiiloomeetira 30 ture yeroo ammaa kana sa'aatiitti kiiloomeetira 60tti guddachuu fi fuula duratti ammoo gara kiiloomeetira 80tti guddachuudhaafis karoora isaa qabateetiin jira. Baaburoonni saffisa ammaa dura turerraa daran saffisa dachaadhaan imalaniif hawaasni naannawa daandii baaburaa jiranis of eeggannoo akka cimsu hojiin isaa akka hubachiise kanaan dura dubbatamee ture. Tajaajila baaburaa boba'aa gara biyya keessaatti geejjibsiisu kanaaf dhaabbatichi guyyatti baaburoota 10 hojiin akka deddeebi'u himeetiin jira. Kana malees tajaajilli baaburaa geejjibsiisuu kun sa'aatii qusachuun alatti rakkoo dhiheessii boba'aa amma biyya keessatti mul'atu kana furuudhaaf baasiiwwan dabalataa yeroo konkolaattota deddeebifaman haala guddaa irraa akka hambisus kaa'aniiru. Amma biyya keessatti hanqinni dhiheessii boba'aa ni mul'ata kan jedhanii fi konkolaattonni guyyaa 6 yookaan 8 ture boba'aa biyya keessatti kan galchuu fi baaburri yeroo guyyaa tokko hin guunne keessatti sa'aatii 18 qofa keessatti kan fidudha. Kun ammoo yeroo qusachuudhaanis baasii qusachuudhaanis jijjiirama guddaa akka biyyaattis kan argamsiisudha. Bara itti aanu yookaan bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa jalqabarraa kan ka'eef yeroo boba'aan guutumaa guututti baaburaan gara biyya keessaatti geejjibsiifamu gatiin biyya keessatti boba'aan leetiraan gurguramus guutumatti akka hir'atu ibsa kana keessatti adde Munaan ifa godhaniiru. Oduu biyya alaa irraa argannetti yoo dabarru balaan helikooптara laga Hudson maatii tokko keessaa namoota 5 galaafatuun dhagahame. Helikooptarri maatii turistootaa fe'ee ture Niwuyoorkitti laga Hudson jedhamutti kufee caccabuudhaan daa'imman 3 dabalatee namoonni 6 lubbuu isaanii dhabaniiru. Maatii namoota 5 dhaban Speen irraa dhufan yoo ta'u, namni 6ffaan ammoo balaliisaa ta'uudhaan kantiibaan magaalaa New York Eric Adams kamisa darbee ibsa godhaniitiin jiru. Yeroo balaan kun mudatetti hundi isaanii helikooптara sana keessa kan turanii fi maatii kanaaf hanga ammaatti gaddi guddaan akka isaanitti dhagahames kantiibaan kun dubbataniiru. Komishiinarri poolisii New York Jessica Tish akka himanitti hanga maatiin miidhamtoota kanneenitti himanitti eenyummaan namoota du'an kanneenii hin ibsamu jechuunis dubbateera. Viidiyoon taatee kana akka agarsiisutti helikooptarri kun samii irraa garagalee kufuudhaan yeroo laga Hudson jedhamu keessatti dhedheemtu kan agarsiisu yommuu ta'u, qondaaltonni biyyattii agaruu akka jedhanitti helikooptarri kun gargaara qilleensaa yookaan gara daangaa New Jersey irraa socho'uudhaaf osoo jirtu riqicha George Washington irraa garagaltee to'annoodhaan ala taate jechuunis dubbataniiru. Helikooptarri kun helikooptaroota New York kan bobbaafte yoo ta'u, buufata doonii Downtown Skyport kan Mangahaatitti argamu gara gadiitti akka sa'aatii biyya keessaatti naannoo sa'aatii 14tti ta'uun himameetiin jira. Bilbilli jalqabaa balaa kanaa naannoo sa'aatii 15tti kan tahee fi gara sa'aatii biyya keenyaatti yommuu deebi'u naannoo galgala keessaa sa'aatii 3 ta'a. Battalumatti bobbaafamanii komishiinarri ibiddaa New York Robert Tukaris iddoo kanatti argamanii akka rakkoo kana hubatan dhaamaniitiin jiru. Bilbilichaan booda battalumatti namoonni daakanis garasitti yoo ce'an garuu lubbuu namoota kanaa baraaruu isaanis hin dandeenye. Erga bakka sana sa'aatii booda lubbuun baraartonni bishaan keessaa miidhamtoota yookaan kanneen lubbuudhaan hafan barbaaduudhaan tarkaanfiiwwan lubbuu baraaruu hatattamaa jalqaban garuu carraaqqiin isaanii kun osoo isaaniif hin milkaa'in hafeera. Namoonni afranuu bakkumatti balaan kun itti dhaqqabetti du'uun isaanii kan mirkanaa'e yommuu ta'u, namoonni 2 ammoo hospitaala dhihoo jirutti erga geeffamanii booda lubbuu isaanii baraaramuun hin dandeenye. Kutaan lagaa bakka helikoophtarri kun keessatti kufe naannoo gama dhiham Manhattanitti kan argamu yoo ta'u, naannoon kun suuqiiwwanii fi mana nyaataatiin kan beekamudha jedhama. Akkasumas naannoo mooraa guddicha New York City New Yorkitti dhiheenyaanis bakka argamudha. Ameerikaa keessatti gatiin doolaaraa gadi bu'ee gatiin warqee haalaan qaala'uun dabaleera jedhan dubbatama. Doolaarri Ameerikaa jimaata darbe irraa haalaan kan gadi bu'e yommuu ta'u, sababbiin isaas dhiibbaa waraana daldala guutuun Ameerikaan yeroo ammaa kana Chaayinaa fi biyyoota biraa waliin qabduun dabalaa dhufeera jedhaniiru. Keessattuu Chaayinaan dhiheessii warqee gara Ameerikaatti baay'inaan kan ergitu waan ta'eef sababa kanaafis akka hir'ate dubbatamaa jira. Gurgurtaan boondii mootummaa Ameerikaa jalqaba torbee kana gurguruu isaa deebi'ee jalqabeetiin jira. Investoroonni gara qabeenya nageenya biyyaalessaa yookaan nageenya qabeessa jedhaman kan Firankii Swiizerlaandii fi warqee bitachuutti ceehaa jiru jedhamaara.
warqee yeroo jalqabaatiif tiyoori aawunsi tokkoo fi doolaara 3,200 ol akka dabalem Firankii Siwiizerlaand ammoo waggaa 10 keessatti sadarkaa ol aanaadhaan dabaluudhaan riikardii haaraa qabateetiin jira. Ameerikaa yeroo ammaa kana rakkoo yookaan waraana daldalaa keessa kan jirtu yoo ta'u rakkoon kunis hamaa akka ta'e himamaatiin jira. Osoo Ameerikaan haala kana keessa jirtu Chaayinaan waraana daldalaa cimaa dhufteen meeshaalee Ameerikaa irratti qaraxa 125 geettee jirti jedhama. Kun ammoo Chaayinaan qaraxa haaraa oomishaalee Ameerikaa gara biyya isheetti galfaman irratti qaraxa 125 ol guddisuu yeroo itti beeksifteedha. Kunis kanaan duram 84 kan turee fi guyyaa roobii darbee labsamee yommuu ta'u guyyaa har'aa ammoo sadarkaa hin beekamneen ol ka'ee jira. Taateen kunis haaluma qaraxa Ameerikaan oomishaalee Chaayinaa gara Ameerikaa seenan irratti dabalteen kan ol ka'aa dhufeedha jechuunis gabaafamee jira. Taateen Chaayinaa fi Ameerikaa waraana daldalaa kana keessatti mul'achaa jiru kan eeguufi Chaayinaan daballee qaraxa Ameerikaa keessuun waliin kan wal simsiisuudha jechuunis dabalaa dhufuun himamaara. Ameerikaan ammoo meeshaalee Chaayinaa oomishte gabaa Ameerikaatti dhiyeessitu irratti qaraxa 145 geessiteerti. Sababa qaraxa kanaaf meeshaaleen addunyaa irratti beekamoo ta'an kanneen akka bilbilaa, laaptooppii, taabileetiiwwanii fi sa'aatii ismaartii Ameerikaa keessatti baay'ee qaala'uuf jedhamaatiin jira. Hedduun isaanii Chaayinaa keessatti kan hojjetaman yommuu ta'u imaammata daldalaa falmisiisaa ta'e kanatti ammaan tana meeshaaleen Chaayinaa irraa gara Ameerikaatti galfaman irratti qaraxni 145 gaheetiin jira. Dhiibbaa kanaatiin iPhone fi oomisha Apple irratti rakkoo hamaan akka fidaa jiru kan xiyyeeffannoon eeggamaa jirudha. Xiinxaltoonni tokko tokkos baasii isaa fayyadamtootatti yoo darbe gatiin iPhone Ameerikaa keessatti doolaara 100 akka dabaluu danda'u simaniitiin jiru. Michelle Obaamaan gaa'elli ishee Barack Obaamaa waliin keessa galuu mala jechuudhaan oduun odeeffamu soba jechuudhaan dubbatteerti. Giifti duriin duraanii tun waadaa galuu Doonaald Tiraamp fi sirna awwaalcha pirezidaantii duraanii Kiim Jaartar irratti dabalatee qophiilee sadarkaa ol aanoo hedduu irratti abbaa warraa wajjin osoo hin deemin haftee jirti jedhameera. Kunis tilmaama addaan ba'uu isaanii kan ol kaase yoo ta'u, Michelle garuu yeroowwan kanneen ifatti osoo hin kaasne poodkaastii Work in Progress jedhamu waliin yeroo haasaa taasiftutti qophii kana irratti akka himtetti garuu addaan akka isaan hin baane dubbatteerti. Namoonni ofii isaaniitiif murteessaa akka jiru yoo dubbattu kun ammoo nu biratti waan hin taane jechuunis kaasteer jirti. Michelle Obaamaan dirqama murtaa'an irratti duubatti deebi'uu isheetiin gaaddii yookaan gaabbiin muraasni akka isaanitti dhagahamte kaaftee jirti. Suni garuu wanti nu akka dubartootaatti akka waan namoota abdii kutataniitti kaasanii haasa'amaa jiru jechuudhaan garuu qeeqtee jirti. Oduu xumuraatiin muummeen ministeera Israa'el qeeqa waraana Gaazaa irratti eeggattoonni humna qilleensaatiin dhihaate kuffisaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun qeeqa waraana Gaazaa eeggattoonni humna qilleensaa muraasa irraa ka'ee kuffisanii kunis dhiifama kan hin qabneedha jechuun qubatti qabaniiru. Waraanni Israa'el humni eeggataa amma tajaajila jiran kanneen lola Hamaas waliin amma taasifamu keessatti booji'amtoota Israa'el deebisuudhaaf dursa akka kennamu xalayaadhaan gaafachuun mallatteessan hojii irraa ari'amuus himameetiin jira. Xalayaan kun lola ammaa kun siyaasaan kan ka'eefi namoota booji'amanii loltoota Israa'elii fi lammiilee nagaa qulqulluu ta'an du'aaf kan geessu jechuunis ni qeeqaa jiru. Waraanichi humni eeggataa tajaajila irratti argaman akka mormii siyaasaa keessatti hirmaataniif hayyamuu kan hin danda'udha jechuun ibsee jira. Israa'el duula qilleensaa fi lafoo ji'a darbe irraa eegaltee Gaazaa keessatti jalqabdeen Hamaas dhibbaan waraana kallattiin booji'aman ammallee akka harkaa qabu himeetiin jira. Kanaan Israa'el hanga ammaatti tarkaanfii ishee itti fuftus guutumaan guututti Hamaasiin harkaa booji'amtoota baasuu hin dandeenye. Oduun keenya har'aaf isiniif qindeessine kan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Nu waliin waan turtaniif galatooma.